Ashama arkafune yooyaa akka bultan nagaa bultan fayyaa keessanii nagaa koodhaa galata gooftaa waaqayyotti haa tolu akkamii jiruuf jireenyi haalli hojii haalli qilleensa akkamitti jira nagaa koodhaa galata waaqayyo na harramoo maalin sinin jedha seetani paastaa baataa qursiidha jechuudha sistarii kootu hojjechaa jira. أنا كانت تجتمع باتاكل تمام السرة مالفنا باتاكل تيجيني وجتمع باستا جتشودا كنا فيو ويني بتشوكيا مالي موجوتا نستم أشما أركفوني كبجمتو تافي جالتمتو تا ماتي بونتو سانا لي بيا كيسا بيا على هنجل كان دمو nagaa waaqayyo karaa jaalala lisaasin sabayatu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koodha galata isaati baga nagaa taatan hin jecha egaa kunooti boontuni moo kunoorra maal hojjechaa jirti qursi paastaa ataakiltiidhaan hojjetama garuu anaa miti hojjechaa jiru sistarii kootu hojjeta annaan immoo viidiyoo waraabadha jee sanani itti dhufeen isinin jedha akkami nagaa keessanii ijoo dhuguma waaqa jireenya Itoophiyaa maal nama gooti jettanii paastaa kun tokkichi jechuudha paastaan kuni birrii 75 galeeraa 75 galeeraa dhugaan isinin jedha kunoo kana taa jiruun Itoophiyaati annaa akkasin isinin jedha gizeemoo hamma xumuraatti nu wajjin turaati ilaaltu paastaa ataakiltii akkamitti akka ishiin hojjettushi kanaafiyyuu mana nyaataa qabdi turteeyyuu awwaaxxa'uu didee jennaan immoo tara dhukkataatti jijjiirteen isiniin jedha kana hojjedhu annaa kun akkasitti hojjechaa jirti amma maaltu galaayte amma maaltu asirra gala gommana amma moo kunoo xiqil gommanii tu galaa jira isiniin jedha xiqil gommaniidha kunoo akkanatti hojjetama paastaa ataakiltii jedhamu aynati baay'eedha garuu kunis baay'ee tokko namatti tola sedejada na kuno kana fakkaata wow otoni nyaatini wanni na dololsiisaa jira jechuudha inna baay'ee tokko namatti tola dhumarratti moo yoggaa paastaan galu yeroo nyaadhusi akkasuma nu wajjin nyaadhaayi garuu kodda isinis gursina gizee saditti ino akkanatti fataa jedhee bareeda jechuudha zanaa jedhee bareedee jira wow praise jettuun ka praise jettuni arramoo bakka uffataaf deemee uffata bitachuuf mucaa kiyyaa uffata bituuf ayyaala kanaafiyyuu viidiyoo kiyya moo share like gochuun dagatinaayi kinoo moo akkanatti kinoo paastaan akkanatti hojjetama paastaa ataakiltiin garuu baay'eedha gin kunoo moo kun amma bishaan daffeera bifa garagaraatiin hojjetama ishii nyaata hojjechaa waan turteef hin beekti waan ta'eef kun akkanatti hojjechaa jirti amma moo egaa ka hamma xumuraatti moo nu wajjin turaayi paastaan kun akkatti hojjetama innaa kun akkanatti hojjetti jechuudha hino bishaan daffee hino har'a nuti akkanatti barbaanne jechuudha garuu moo bakka akkaataan itti hojjetamu hedduudha waan ta'eef nuti moo warra kana barbaanne akkanatti hojjetamaa jiraan isiniin jedha baay'ee tokko namatti tolaa jechuudha haala ajaa'ibaatiin hojjechaa jirti jechuudha
Wow. Ani pasta jechaanan ture biyya namaatti pastaan kun akkana laala biyya galtan wuddi samay midiri kanatti hojjetama argitaniidha. Akkatti tunni jee yaaru. Namatti tola jechuudha. Na kuno kana fakkaata yeroo qaqqabee yeroo nyaannus moo kun soogidda moo sukkaara sayina እና akkasitti ganama qursii kaanii kun biyya arabaatti dalaga sun ofiisis dalagachuu waanuma jirudha. Kana fakkaata argitanii. Bata amma yeroo nyaatan boodas moo qaara ምናምን ingala isa kafataa jechuudha. Kino amma moo haala kanaani qaaraan akkasitti nama haala kanaan hojjetamee jira. Waaw namatti tola. Inna akkasiidha kino paastaan keenya kana fakkaatee jira. Yeroo nyaatas moo akkamitti nyaatamu isiniin agarsiisa jechuudha.